إيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفتوتا في دعوتوتا خينيا خان كابا كبابها في إيها تيساني ندعوتن يوتيوب channel خينيا كسمتي بكأداد داران دعوتن يرو إيرا دا فدبني جرا دوغادا حالوما هجيتي في خنا الدنوبتشي سي بيافيس وان هاريا تانيتش أران تنامو كوبيتي كشو تكا هريا وان جو تكا هريا خينيا غرتي خوالين جراچا توريتوكو غجيسوف غانا ستوني مالا أوبستيغنو ستوني مالا ونو نبرتي أركما رياض ينتكو جيسو داف راكوبيت كوتا كابني دفني جرا نفانا تران أفيراتين يجا هجيتين يببردو دران بيتن ميويتو سني ولد ديبني جرا أوبستيغنو نيس خنّي نيروبي دفن نبرتي أركما أوبساس مي غافي بربادن بوديزني بديزناني غافتني أوبسا أكمل لالتمي نيروبي تن والله نيروبي وهند تعلق اللينسي بريد أما قافين فين كليس سيهدو كبناوا إيجانا سلوفه مجال الرخاسة كليس جايبة تكون أركاجر من بيا خناتس تقرتنا مجالات تقرت هدو نما خبجو نما دي هيسو تقرتنا محمدو والله نيروبي نتتولتي أستهفونول إيجا لوجا هذا لا البيئة كجزء ديمتو بيا فوق فيجرتك أبين في خناني من خمد علمتو المناماتي نما خيس جراتو مد علمتي بيتتو نمني جال خبجا وليك أباتي وججرينيا بينان لوجا بيا سام بيومتي سيتا وتي الرام فتا خنافوجا وري نيروبي جمان ومان جماوب ساتينيس غلطو مادا تجاري ده سنينجان أمو جزء جاري سنينجان منقل تاني شوفتشون قبضنا خندرن جاري وليفتو قبضن حركته والجرجارة قرتي والجمتشيسا وجرينيا بقى خنا كنا والجمتشيسا هنكا قرتي بيامبا خنا خيسير تو خراب كبراد يمتو وجيو جراتن الدو بريد هذا أكاسي جارة كوبيتي كوتا كامنا أوبساس جمان ومان بقى دفتين نيروبي جتشون خندرو قرتي نافي متجويني أرا كوبمتنا وجينا متجويته بقى دفتين جان أوبساسي كوبين تنتنا تكاكو فامتي نموت الدودا خديم في خدوفيس والكاباتي أوبساس بقى نجان دفتين نيروبي بقى نجان أكاسي جاي كوبيتي نجا إيجلي رانغت أموراتي نفانا تراي سنينجنا كوبي أما جل كبير رجرا خنافو إلى هنكت أموراتي نداودا غلطوما akkasumatti gartee nama rabbiin jaalate malaayika isaa jaalata jaani malaayikaan isaa namatti gadde barsiti jaani dhugaa rabbi obboleessa keenya bifa kanaan dhuftanii gammachiisuuf gartee bifa kanaan dhuftanii isa gartee akka gartee qalbii nagaa gammachuu takkaan biyya kana isin biraa deemu dhugaa namni nama biraa deemuun nama gaddisiisa haa ta'u garuu namni jijjiiramaaf karaa biyya takkaa gizee deemu dirqama nuundi gammaduu qabna gaman ma obboleessa keenyaaf du'aa gootanii galatoomaa baga nagaan dhuftanii isiniin jaa hundi keessanu warri gaanarra gurguddaatis ni jira garuu dura achina darbanii sanboode isaanii to haasawa akkasitti gaa bifa kanaan gaa wallahi galatoomaa isiniin jechuu fi duraan dursee galatoomaadha carraa na beeki carraa qabeessa namni gariin Elamonis khara deema akkasumatti obboleessi keenya hakimoonis deema akkasumatti obsaanis saayibariya nama dhufe qophii takkaan qopheessaa badumaan jiru rabbiin qonnoo waan kana walirratti hidhe qophiin tun akka tanama takkaa qofaati miti namoota dila kana ammattee isinillee gartee jaalalaan bikka kana walitti dhufne hedduu takka galatooma ammaan tana elamuudha finna waan kana gaa gizee kana qalbiin numa beeyti haa ta'u ammoo isin dila kana waan harkanatti hin fakkaatu gizee dhufee gamana hamileen muqeebaltanii nyaata keenya nyaannee sanbooda qophii itti aantu kara keekaa dabarraa warri gartee akka rudu'aan faanis onnoo warri qophii tana qopheesse tiim hubbiin guutumatti galatoomaa isiniin jaa deebii yaada keessan xiqquma takka hanqa isa finnu gizee isa finne gartee hamileen muqeebala amma isaanii kennaa إنسان درد بچون دندے نو ارساد نفهمتات تزيرا جواب سنيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تولي غيارا أكما سافوان كاسي غمچو بوليسا كينا إرت أرغمورا في هندي كينا يو أسيت أرغمني أكما أغرتي namni yeroo waliin jiraatu jaalalaan agartee gammachuudhaan waliin jiraatu gaafa dee wal bira deemullee gammachuudhaan wal geggeessuun aadaa gaariidha. Inni kun agartee baratamuus qaba ittis fufuu qaba keessaa tiim hubbiin fakkeenyummaa guddaa qaba waan kanarratti agartee garee isaanii keessaa namni yeroo deemu haala kanaan geggeessuun
agartee inni illee bakka deemetti illee agartee nama akkasii biraa deeme jedhee akka inni agartee gammachuudhaan gara biyya deemuutitti deemu agartee karaa gaarii agarsiisa. Kanaaf isinillee gammachuu obboleessa keenya irratti hirmaachuudhaaf warritti asitti argamtan hedduu galatoomaa. Obboleessa keenya illee Rabbiin karaa nagahaa biyya nagahaa akka isa fidu gara boodaatti illee du'aa isaa goona. Yeroo inni dhufe jechuudha kana asuma irratti gabaabsuu barbaada. Kabajamtoota teennaa dubartii teennaa fi obboleeyyan keenyaa fi jaarolleen teennaa ulfaadhaa isiniin jecha baga affeerraa qophii har'aa kanarratti nu argamtanii kana haasoo isinitti dheeressuun illee barbaachisu inni illee gadaa dhufuutii du'aa goonaa jenna galatoomaa ulfaadhaa. Maqaa tiimubbiitiin ulfaadhaa irra deebinee maqaa tiimubbiitiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Achi kami sini kak? Ready? मैं बोले से मल से डगा मैं वो से डगा मैं वो से السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واري جولين بيخو قرو الدنيا مثلا راف إرجن في تكاسة برايس انتاني الرماد جهنو دينجد تكلمون لدي أرى تدبر لدي واري جول بيخو تيمو بينغلاتوا. Egaa qophiin teenya kunnooti maqfaa elamonis obboleessi keenya nu dhufee jira dhugaa wallahi waan kana bifa kanaan bareeda jee hiyyaanne ture elamoo jechuu kan kun itti xiqqaata wallahi jaalala ilma namaatii qabu kabajaa ilma namaatii qabu elamoo jechuu wallahi hedduu itti xiqqaata garuu ammoo namuu rabbiin akka garaasaa harka bifa kanaan elamoo bareechee jira elamoo baga gammaddee atiisi bikka deemtutti illee gartee rabbiin biyya sanirraa illee fayyadamee nama biyya adda addaa jirullee cinaa dhaabbatu rabbi si haa godhu dhugaan amata takka mokkana eegaan biyya kana dhufe amata hongeenye elamoo yeroo duratti warraan dura bare keessa nama tokko nini dhugaa nama hedduu magaalaa tana keessatti illee nama akkam akka ture gizeen seenaa isaa dhaga'u hedduu galatoomii waan biyya tanaaf gootee fi waan gartee biyya tana gooteenis galatoomii siinjaa dhugaa biyya takka irraa deemuun nama gaddisiisullee ammoo gartee jijjiirama keeffeenan hundi gamanumaan galatoomii qophiin itti aanu qophii nyaataati akkasumatti obboleessi keenya hakiimoonis nama deemu as beeyti meetar takka gammachuun tun hakiimoo gammachuun tun gammachuu elamoo qofaa miti atiis si dabalatteeti baga gammaddan isin hundinuu koottu atiis waan yaada keetii takka himadhu namummaanuu si haa harku as dhaabbattee dhagay laal haasa'uu hin beektu garuu ammoo namnummaanuu eenyu hakiimoo kajoos nima jiraachuu ni mala isa kana ana bareedaa hakiimooni awaan أنا ما بدور أبديت أسوم بيهو مال جابك هلا ما ندور جيمه سرا ريديا أو تجاهها دوران درسه الحمد لله قالني ربي فاقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام obboleessi keenya ni qaanfatee anumaatti xiqqishoo isarra jabaatee saniifin isarraa fuudhe innis galatoomaa isinii joo du galatoomaadha gammannee jira hundi keenya wal duraa duubatti inshaallah rabbi nu haa gammachiisu gammachuudhaaf hin qabne jechuudha irraa guutaa batayee Aayee bakka qophii amma itti aanu qophii nyaataati namni hedduu beela'ee jira kalaaqana nyaatiin fa'aa asii hojii dhaabbachuu jira wallahi akkasii nyaata booda walitti deebina taphadha hanqasu.
akkasumatti obboleessi keenya muwaaziyadaan qabaa elamoo fi jee gamanumaan karaa muwaaziin isin dabarsa. Assalamu alaikum. Elamoon jechuun gaa saayiballee osoo hin taanetti isin hundaafis obboleeyyummaa waan hundallee akka ta'e ni beeytanii jaalala namaa qaba ni beeyta. Elamoon jaalala namaa qaba nama rakkataa bira nama dhaabbatu ture waan hundaanis agartee Elamoon nu qofa keessaa hin deemne ni beeyta warra Naayiroobii kana keessaa guutuu keessaa akka nama deemeti nama tokko akka nurraa irrateetti siigalee kanaafuu bakka Elamoo kana agartee nu warri asitti hafe kan bakka isaa buunee agartee hawaasa birallee dhaabbannee waan hedduu tokkoon agartee isa bira dhaabbatu qabna. Elamoon namni gaa biyya tana jiru baqaati namni as taa'uu fedhu hin jiru boorus deemuu barbaada kanaafuu gaa baga jiru baqaa keessaa si baasee wanni guddaan suni dura. Kanaafuu inshallah namni hundi asitti warri as jirru kun hundi boorus isaa hojii walumaa agarra kanaafuu gaa carraa gaarii isaaf hawwina. Elamoo wallahi Elamoo hedduun jaaladha wallahi akka obboleessa kiyyaa na bira dhaabbatu ture waa hedduu tokkollee na gorsu ture kanaafuu naaf Elamoon obboleeyyummaa saahibummaa birallee dabree obboleeyyanii kanaafuu gaa isaafis carraa gaarii hawwa rabbi gaa qubsiisa gaarii siif haa ta'u kana siif hawwina utillee galatoomaa jenna. Itti aansuudhaan gaa obboleessa Elamoo خبيتن بداس وبليساتك ما تكن واجو جمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleessa kiyya baga gammadee siin jechuu fedha. Duraan dursee baga obboleessa kiyya baga gammadee siin jechuu fedha. Itti aansuudhaan obboleessa kiyya na biraa deemullee obboleeyyan hedduu akkaan qabu har'a harkeetiin jira gammadeetiin jira naaf jiraadha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja galatooma. Dhugaadha obboleeyyan keeti hundinuu akkasumatti mee ibsituu eenyu jettan? Ibsituu gama dubartootaarraa obsi gaabiroo. السلام عليكم. بروخيا. والله إلمون بيتنا خيستي ناف أباته وبليس قداناته وأنت خياناته ركوب في جمتشون ده نتنا رابطشو تري وبليس خيا جمتشو سيهوا بكا قم سما هيري ربي سياقودو أكو ما سي جال الليل ما سي خني مقاطع تافر سياقودو سيدا بودا يدو سكا قدي Egaa beektaan kuma iraanni gooti haasoo dadhabina gamanaan namaan deessu anumaa deessu jira gaa obboleessa keenya abaadiriin deessaa sanboota nama biraa abaadir akkuma obboleessa Elamootiin innis gamana. Assalamu alaikum. Baguma rabbiin dura soon hundaa bakka tan nu fidee alhamdulillah. Fayyaanu kanneen bakka tan obboleessa keenya kan jaalannu akkanatti nuti warri wal jaalatu jaalala keessa dhufuun keenyaan gammachuudha matuma keenyaafu alhamdulillah. Itti aansee Elamoo jechuun yaa'u ibsuun hin dhumu wayi isaa kana waan keessaa kana ibsine maaliif anis biyya tan yeroon dura jalqabaaf baatirii kanaatee akka obboleessa kiyyaatti obboleessa xiqqaa ta'ullee baatirii kanaatee isa nama biraallee hedduu kan akkasitti ifi bira dabree waan fi baasee nama tajaajilaa ture nama hedduudha. Anammoo akka qabatamaatti namoonni isatti dhiyaatanillee isa duubaa illee kan motoltuu isaa himuun harka dhugaadha akkana nama kan kun rabbiirtu kannee fi waan jaani jirtu garuu namni warri gubbaarraa namni ibaadaa godhuudhaaf salaatuudhaaf kanaaf jannatan seenan amala saalihaa jedhan. Inni rabbiillee nabbii rabbi haa godhuuf warra jannataa san rabbi haa godhuuf addunyaa bira kutee. Elamoo eebba nama du'ee qaba. Haati isaa eebbistee kutte. Hin deebitu badii balleessee deebitee ammaas irra deebitee wanta gootu hin abaartu. Saniifuu ammallee eebbi haadha isaa
hanga maayyitti wajjin haa jiraatuun jaa isinillee warri gammachuu isaa dhuftan gammachuu kana daranii rabbi isin haa kennuun jaa galatooma. warroonni gammachuu fi warroonni dhagaafatan mata keessanii keessa keenyatti waan akkasii dhaga'amuu qabu. Halo, wala dhageeffannu bitaa mirgaan warroonni as dhuftan. Bakka assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Inni moo si jaalannaa hakimoo sillee si jaalannaa. Rabbiin karaa nagaa rabbiin nama walitti deebi'u nu haa taasisu. Amiin. Hamtuun isin hin tuqini. Amiin. جزاك سنابو جنة سنياتو آمين آمين هري سندم تن مرتزا خرا جنة سنياتو آمين البلي جنة سنياتو نمت البلي خيري سنياتو نمت كم فورين لربي سنيهاكنو كاين يرمون لربي سنيهاكنو وما تكاي سندبيني إيتانا ربي سنيرهاكبو ربي خرا خيري سنغدهاكبو وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على qophii keekaati elamoo fi hakiimoon keekaa haamuranii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكما بك مغارين تيموبيدا جيجيسا خلنا نقولني كوبي خلنا خلنا نيادين خلنا نكون قبل سبرايز نقولني أقسمس أبليسخين نخنا اللي إبى خطابة سا أمانة إسناد دفتلتين درا عن اسم برادي مولة تيموبين أكه اللافنة أكه جباتة تمجرتون إسناد كبرنا برزدانتي خينيا رضوان أقسمس إتيانا برزدانتي خينيا أبشرو جباتنا إبى خطابة سا سجنتا سا أكما أنجرت بكخية بوتني أكنا في جيجيستن كبجالان جالادان إسنجافتنا جالتوما gammachuun ziyaada qaba. Bakka makeekun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni hundu dubbateera wanni haaraan dubbatan hin jiru. Miira lamatu nama dhaga'ama guyyaadha dhugaa dubbachuufi. Miirri tokko karoora biyyaa baheef galma ga'uuf asii yaadee niyyatee baheetiin jedhee ga'uu isaatii fi guyyaa gammachuuti. Inni lammataa ammoo miirri xiqqoo garaa nama nyaatu hiriyaa waan baay'ee lafa baqaa kana keessatti waliin dabarsine guyyaa gammachuus guyyaa gaddaas waliin turre gaafa nama biraa deemu immoo baay'ee garaa nama nyaata baay'ee namatti ulfaata. Miira lamatu nu dhaga'ame maraafuu kan irra caalu waan baheef bakka baheef milkaa'uudha wanni guddoon nu biraa deemu isaatti xiqqoo garaa nu nyaatus bakka deemetti bakka gahetti rabbi isaa milkeessu waa'ee isaa dubbatuu fi eenyummaa isaatiif uummanni haganaa kun bahuun kun ragaa guddaadha. Osoo inni nama gaarii hin taane namni haganaa asin dhufu namni haganaa illee dhimma dhabeetii miti kaasitti argame. Eenyummaa isaa amala gaarii deemuun isaa garaa nyaatee garaa hanqatee ubbira geegessuuf namni haganaa bahee kun isaaf ragaadha. Gaarummaa isaatiif nama gaarii ta'uu nama akkamitti nama waliin jiraatu ta'uu asumarraa hubannaa kana haalonni jedhu hin jiru. Isinillee warri geegessaa goottaniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa atis milkaa'i. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. والله dhugaa dubbachuuf obboleessa kiyya lama osoo finfinnee jiruutiin maqaa isaa dhagaa ture.
obboleessa kiyya maamee yeroo hedduu natti hima nama akkana Elamoo Jaamuu jira nama hedduu gaariiti nama rakkataa gargaara jennatti hima ergasii gara Naayiroobii kanaan dhufe Safwaanii wal agarre guyyaa muhaadara sheekotiin gartee qopheessite sanirratti Elamoo nama jaam tokko jira nama hedduu na gargaare biyya kana keessatti nama rakkataa hedduu gargaaru tokko jira jee natti himaa ture Safwaanis har'a natti bilbilee aboo qophii gartee irraa hafuun qabne takkaatu jira nama najjabaa nama qaalii tokkootu jira akka dhuftee irratti argamtuun barbaadaa naan jedhe aboo gaa namni si qaalii si jabaa anattis akkasuma jabaa dhufuun qaba jeetiin dhufee asirratti argame wallaahi obboleessi keenya kun gaa waan ajaa'ibaati namni jaalalamaa akkanatti horachuu jechuun waan laafaami kun asirratti hirmaachuu kiyyatti hedduun gammadee hundi keessan baga dhuftanii hawaasni Naayiroobii hawaasa jaalalaati hawaasa hedduu nama simatu galatoomaan isin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء يدوك من نجرة، وبليان خيني خيدو جالنو، إلمو، أكيمو، كوبسو مغاري سيناكوب سيسو، ورول كوبا كوب سيناكودو تشتيسي، يعيسي كوبسو مغاري سيناكوب سيسو، ورسنايانا تشيسو تيمو بليان يدونا غلطو مادا. الحمد لله يكنا يانا توري جمن نجرة. إملا غاري سني جنة رب سي وجه أجراتوا. آمين الله. أبلي سهينيا جيرو يدونا ما قرتي وجد برساتورن أكسما صاحب ساق عليدا فليرا جمال تجيخو ياده تكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندا دوران درسي ربي خناف الحمد لله رب العالمين. كلنا نساقو عرفك أنا بس يهنا وان جيب سكابو هاجر ميتين. أبشروا سجنتات أنا غيستي والله دقاد بتشو دافي دقاد بتشوف سجنتات أنا غيست جنما ودو قرتي واتك كنتوكين منانولين به إلى أمان تناتي نولين دابته سجنتان تون أكبر يدو بفخنا بريتشي خنوات جين أركم سيسه وبليس خين أبشروا سجنتا كوفاميتي تيمو بي خناوندا ورقة دابة تشوني دندينيا ميجا عندادي سوتاتي إني وان جواجو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد بتشوف وايد ودبتني جراني ورسولت هندي كيساني يقول داغلا توما والفار داويما رفو كيسانيف جعفر. ياو واني ودنا مدبن نيرتو هذا تو بوليس كين ياو أني تيمو بيس ديمو جرا هذا تو إن شاء الله تدي بي تيمو بيدي بيأكل نشتري نقدر عبد الرقمنا أكون هم بلده الدنيا كابتو إن شاء الله عبد الرقمنا كرانا قادمي نجان ديم بجي نجات الديمي أشجع اللي نموت وكودر ما تكررتو تفوز سنجنا وردفت نمو هندي كسان يود برتيلين ديرلين شفت كسان يود داغلا توما والفرد وياما يامي كنا كبجان تاني أسيت نقولني أرجمو كسانيف ونرا بايع غلا توما سنجن الفرد وياما هاي أسمعني يو غافي ديفي ردوان ديفزافي أنين غرتو غرن ديفين جرو حاجة نمط إسنج جيسنا غافة ديفتين لسين كيفلا إن شاء الله أنا مر ما أقولك ديفما جورنا خنا ديفما جواريا زرتان هندي جورنا خنا ورد برتوتاتيس ورد ديراتيس ياده تكان كبا لقادا تيمو بين غرتي نما أنجا مراسة تكان جالم تكاو غندوما يوخاو غسوما يوخاو مالك كابينيا يوخاو دبان ولتين دفنه جاللوما أبولوما كوفا ربين بكادات دار ولين نفيده خيساتو نما خنا يولالتن نما بكادات داتي والله تيمو بي خنا خيسا خجيرو خنافو تيمو بي خنا أكوان خيسانيتي وان براتي متي جاللوما وججرات بيتي بقى خون نبيتا يول برانجرانه بيجا بقى خيساتي والله والجنا أبتي وانتنجنة استرس براتي نما كبا خنافو تيمو بين أبا فيتاني بنادا وان فيتاني جيرتاني خرا فيتاني وليانا خوتاتي ترمادان سنينجا غمانومان وان نما دنفا نما انك تكوكو فاميتي ورير ماتشو فيتان بنادا يسنيف أمالي إفهم جالتهم تودا في كبجم تودا تهنا تاوتي مبي تورتاني في كاتي مبي كيسانجره أسرتي قلشان أستورة إفهم وجين سمرتي كيسانو تكو مانا بدوالمي أشدمي نوفل شاجرة جرا سندام زا كلام بفهمو تيمو بينا كجروني بيتان
magaalaa Naayiroobii kana keessatti tiimubbiin gad dhaabbatee jira. Dameen tiimubbii gad ta'ee spinal cord ta'e kadeemaanii ture elemoodha. Elemoof ibsuu turanii ibsuun illee karaa imala Kanadaa deemee jira. Elemoon illee deemee jira deemu jira. Kanaafiyyuu warroonni tiimubbii keessa turtan tiimiin sun akkasumatti ni diigama. Ni dhaabbate ni ijaaramaa jecha akka haarawaatti. Tiimubbiin gad dhaabbatee dubartiilee dabalatee sheekallee dabalatee ijoolleelee dabalatee dargaggeessallee dabalatee guyyaa borii irraa gadi dhaabbata jecha. Miseensa mataa ofii uummatee gadi dhaabbata. Kanuma keessatti warri tiimubbii keessa turtanii fi warri hin jirrellee hirmaachuu ni dandeettan. Karaan nama maraatiyyuu karaan banaadha. Eenyummaan iyyuu hirmaachuu ni danda'a. Dubartiin hirmaachuu ni dandeettan. Dhiirri hirmaachuu ni danda'a. Jaarsi hirmaachuu ni danda'a. Gaafa walgahii isin yaame isiniif himamu. Galatooma. Akkasumatti gareen tiimubbii gartee waan guddaa miti. Waanuma xiqqaa takka gartee yeroon isin geenye waa bitu elamoo taatu kiiloon isaa 3 ol dabartee jirti jaanii tanaa ummanuu asii hambisa gareen ableedha yoo mana foonii faaseene oobiyaa faadha wanni biraallee inni jirti as keessa garuu nutti hin banin jennaani asitti nuti sabaataa finnee ture sannaalee tana elamoo garee tiimubbiirraa maqaa tiimubbiitiin isaaf kennamee jira. Galatoom. Garuu hin banin. Mana dheedhee Banamuu qabu. Kaameeraa mana galchinee bannaasa. Kam jettan banamuu qabu. Hiikamati. Dimaasi qabaatni ati gaaraa itti qabnaan zaayiba qabu. Haadhiis. Sasaa badhaasoo. Namni kanuma qabdan qabraa yoo jiraattan gamana dhufuu ni dandeessan ammallee. Galatooma ulfaadha. Waan safeessa